خاضت الهاتفية ربي انسف النفاية دين بارك جبية ذكيلا حرمايا. أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بريان كينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bisanga namni wayyaanni si ni jira ijoolleen ni jirti wanillee numa jiranii wanni gaa waan kanarra nama gammachiisu hin jirtu gabaabseetuma gaa oguu taanis hojii jirra waan isin dhaamuu barbaade gabaabseetuma isin kannuu barbaade wanni har'aan tanatti jirtan tuni waan guddaa takka haadha abbaan irra gammadanii ijoollee tana waggaa asirra waa jettu dhufeen dhageeffatiniis sunis numan galiniif silaa waa kan qabu yennaa akkasii waan jennuuni namni guyyaa gammachuu ijoollee waa qopheessitee asirraa waa dubbattu dhufee ijoollee tanaan dhaabbatin isinu yoo guugaltan itti dhiiftan abbaa keessan ijoollee inni abbaa isaan dhufin Umma abbaan kun raafeef naa gaafadhuun dhiisina. Abbaan kun raafeef ijoollumaa isin dira. Maaliif hin raafee abbaan kun eebbisaati yookaan bar wanni kun waan amata guutuu miiritan bar ijoolleen jijjiirama isin garsiifti. Jijjiirama kana gaa carraa ganda tokko harkataa jira malee gandi kun caluma laala hanga kanan harkatan. Isinarraa carraa bareedaa tokko asbaasaa jirtan shabaabni keenya kaasiitis hawwanis abbootiin manaatis takkaa isinitti naarra amata meeqa hojjuma jirra isin kana hedduu isinirraa gammannee jirra ummata jajjabaa tokko haa ikhlaasa qabuun jaanan waa hundaa'uu mul'isuuf illee yaaliin goone haammoo hojiin isaanii isaanirra guddoodha har'a hanga kana walii qabuun sheeken kanaa wajjiin wal taatanii jijjiirama kana fiduun ijoollee tana akka diinirra guddattu godhuun wanni kanarra iimaanuman jiru silaarraan tana ijoollee tana diinirra guddisuu baatanii gaafatu lafaa haatetti kan ammaa'uu kan lafti rabbi nu dhibaa jirtu silaa gaafa sanfaa lafti rabbituu baddee bahe gaafa kun itti lafaa hakeet ummata duraan hin fooyya'in ka lafa jirutti hoggaa xixiqqaan kun itti lafaa hakee bar silaa dachii baddee basaa walumaanuu baddii bar amma gurguddaan dura fooyya'u jira xixiqqaan jala leenjuu jira fooyya'insa kana jalatti amma ijoolleen san bira kuttee qaraatii masgida barnoota kaan malee takka gurraan tan dhagayni jira ijoollummaan tun akkan harkachuun niimaan akkanaanuman jirtu akka kanatti namni soomana aseegee soomana kanallee harraaqee balamu soomana irraaqee balamu soomana akka kanatti soomana irraaqee balamu ammoo takkitti yaalii gootan haadholeen manaatii fi abbaan manaa ijoollee tan akkatti waa dhageeffachuu beeytu qofa amata rabbi fedhe barsiisaa jechuun isin dhaammadha. Akkatti waa dhageeffachuu beeytu ijoollee tana barsiisaa jechuun isin dhaama. Amma nuti asii usaa jechuun irra odoo haadha abbaan mana waa dhageeffachuu barsiisanii hogguu haadha abbaan haasawan cal dubbatin ajaniini ijoolleen akkasuma guddattee hogguu namni haasawuu dhageeffatti ijoolleen. waan namni ilmi asirraa akkama dhageeffachaa oolee mucaan arra masgida waan akkanaa jantana jaan beeka ammoo namni takka dhageeffadhu haadha abbaan hin barsiisun kun amma asii akkuma gooyee gala malee amma gaaxa biyaadhaa uumaan qabdenne walumaan gammannee taa'uu jirra malee sila akkanni ta'uun sirrii beeku gooti hangitun garuu immoo keessatti irra laallonnee madhiifne malee isiin saawwan namarra laalan eenyurra laalaree amma haadha abbaan ifiifuu guyyaa walleeqeen ooliniin se'a hogguu isaan haasawanii ijoollee ittuma haasoyittiin se'a ammoo edanurraa gara fooyyeessa maal jechuu fooyyeessitan ijoolleen tun kanuma nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam mucaan xiqqaati ifazillaa yaafas gajeen aboo mucaa rabbi tiifadhu rabbiin si tiisaa jaallaan amma isin takkaa ijoollee akka gorsitanii rabbi tiifadhu rabbiin si tiisaa rabbii kee kana ni garta fuuldura keetitti illee yoo isa jabeeffat izaa sa'alta fasaalillaa yoggaa rabbi kadhattullee rabbuma kadhu amma nabiyyiin silaa nabiyyiidha mucaa kanatti hin gaddeebi'an jenne laal taa'ee mucaa xiqqaa gorse akka nama guddaa gorsanitti yoggaa gargaarsifachuu feete rabbumaan gargaarsifadhu eenyuun akkana je nabiyyiin mucaa xiqqaadhaan akkana je
amma namni gadi mucuma isaati kaa kana kuwaatii mungeenyee jee birata gaa oduma inni hin beeyne areedatti baasa oduma inni itti hin beeyne gaafa hin qabne malee gaafa baasa namni gaafa hin qabne malee ilmi namaa kunis bakka gaafa san gaya walii gaafa kanaan abbaa fuudhee maxxansa karaa irratti isaa hun dhaga'u isaa hun dhiisu fitinaa addaan namuma fitti saroota nama nyaatu qe'ee guddise godhi haadha wajjin irra walii gallaan fa'aa biyyaa baasti ijoolleen ammoo diin irra yoo guddise horee isumaa sayyid hanga duniyaa irra jiru kana haadha abbaan sayyid ijoolleen isaanii haadha abbaa dhufennaan ta duraan haasa'u hojjettu qat waan isaan janirraa dhageeffate odoo jibbuuf hin ta'in naamusa barsiiseemi kan qalbiin fedhu qaxiin beeku hogguu abbaan dhufe asiin seenanichi hin baan sunii guddisaa badduudha beeka an abbaa kiyya bira dubbiin naan baatuun sunis dubbii taatuun beekaa sunis nama jechuun nama abbaa wajjin imalteessu nama jechuun nama abbaa bira taa'ee waan irraa fudhatu hogguu abbaan dhufe gammadu qalbii cabsuumi ammoo adaba isaa eeggata malee amma har'a amantii wallaalamuu keessa abbaa bira taa'ee katamboo aarsu hin jiru abbaa bira taa'ee akkatti aaraan ugguraa'u abbaa isaa kana taa'ee hanga abbaan aara tamboo isaa keessaa mul'annetti hogguu mana taa'u hogguu inni aaretti ol gallakkisaa afaan ulaa kana taa'ee abbaan gubbaatti gallakkisaa walumaanuu manni goojoo qabatte malee namni jiru hin jiru goojoo gubatte akkasan abbaa biratti odoo kafe dhugaa oolee bar odoo abbaallee ni dhugaallee beekee waan san silaa xiqqoo hayaa qabaate abbaa kiyya biratti hin dhugu jee mana duuba kutee dhugee wajja jennaan ilmi sun haadha abbaan ta'anii abbaa fi ilmoodhaan walitti ta'anii afuufuun sun waa sirri mijaran haqa himuu gaarii arraddiin isin guddiftan kun amma akka hullaal akka ijoolleen tamboo isin beteeyseen aarsine godhu akka isin beteeyseen qamaane godhu akka isin beteeysee jimaa yoo qame keessa laalee bareedaa keessaan bifatee yoo fedha abbaadhaa coree gadii kan naa barbaada ilmi hogguu haa qabu kee isa dhibdii wayi abbaa mee jimaan araabsa hogguu jeen keessaa gamana qabee kan maqaa baase san jimaanii maqaa baasanii baraanillee hin qabamu nama maqaa baasuun harkee jimaa kana kana laal kun gizee mirqaanee taajii asiin kaayata kana jiddu gala qamaan jaan kana akkas qaman jee miiqaa kee daanfoo'ee ta'a kana hogguu namni dhufe kana namatti hin kenna jee kana achi keessaa qabu qaba achuma keessaa miiquma kana keessaa kana hogguu namni dhufe raabsuuf san qaba ka ijaa san hin baasu dafee ka aandanyaa san booda maddi ilaaleetuma abbaadhaaf maddii fuudhaa jechuun baana akka akkasitti naa qoone sala namni waan bareedduu abba qamaa isa jennaan inni waan bareedduu ifiin filaa jechuu yoo diin hin beekin yoo diin beeke immoo bakka abbaan kee jirutti akkamittiin barnoota dhiisee ni qamaataa naan ja'a jeeti mucaan qaanfataa deema abbaa kiyya biratti kamittiin alatti nu lamaan walitti obboleeyyan lamaan naaf inni dubbii jabduu kami walitti dubbannaa akkamittiin abbaa kiyya haate odoo jirtu dubbiin taane obboleettii tiitanaan jee ala wallollaa ijoolleen hogguu xiqqee tana jirtu laal ijoolleen ta'e shariifaa malee jedhu nageya hogguu si duubaallee yoo xiqqoo wal afaan dhudhufte si biratti abbaa ijoollee guddiseen abbaa kana ijoolleen haadha abbaarra goonaan guddisatti hin jirtu ijoolleen tun booda si baasuun raafin siin jiruun siin jee akka kana siin jaalachuun ijoollee tan akkana fiddanii booda firaasha afatu jechuu akka kana immoo dhabuun ijoollee teessana keessaa dhabuun ijoollee teessan yaaduu dhabdanii wooma kanaan wo barattu jechuun barnoonni tokko ni gaa jechuun jara keenyaaf busheessuu booda gara boodaatti silaa namni gizeen kaddamamuu fedhu yoo umrii booda namaa aanse gara boodaati gara boodaa sanaatti laaffamtee wayi si qabuu dhiisanii akka hoshoraatti akka yookaan darsa tokkotti maddi si qabuu jechuun manuma kee kana keessatti meeqaatame haadha abbaan kan maddi qabamee taa'u jiru kan ijoolleen asii bashannana guddaa keessa jirtu qabeenyuma kee kanaan ijoolleen tun ati madduma tana teeysaa ijoollee waan kana fidaa jechuun dandeessu hooma isaan sii kennan faxarteetuma teeysee odoo duraan quraana bartellee teeysee quraana rabbii du'aayii godhattaa mire quraanaas hin beeytu sii quraana hin beeytu asuma teeysee muydagaa madduma takka teeysee ilmaan kee deeraa qabatan gaaboo ganda qabatan ilmaan kun wulii ati immoo humnaanii firaa dhorkatti hin dandeessu hooma si kennan fudhatan usunurraa jaasa qorooroo jechuu ijoolleen zaayirumaan jette jaasa dhamee jira usnaamusaan jechuun hooma jiraate nuu si beeka malee ati si beeka manguddoo rabbiin irraa fixuu hidee kajuun jiru kana jira wallahi kan hin dhage sa rabbiin irraa fixee naga taana haadha abbaa akka namni fedhu kan kitaabni ka jabeessaa jiru kana odoo duutitti dhuftee jaalata laal hanga fedhan odoo totorraan illee bar yahudaan maaliif yahudaa taate yahudaan wani waliin rifanneen maaliif haadha abbaan bar shanyii siitu waliin beeytu bar hogguu dulloo mana dullootaa jedhanii dilli koronaan fixe kame kabiroo seetaniisi warra maddi guuranii bar maddi taa'usanii
Achin maallaqa dabanii keenya kachi deemee kuulii dalaguun mataarraa dhiqee qeensarraa ciree kanaan neeysaa bar. Maaliif jennaan dhageen laalu maallaqoo baasa malee abbaa kiyyaatu as jira xiqqollee rifatuuf. Bannuti waan halaalirraa dhalanneefi waan halaalirraa as baaneefi halaaliin malee diqaalaa hin dhalanne nuti. Kanaafi abbaa kiyyee namni kun dura du'a laal. Haadhatiyya jee wanni dura du'uuf tanaaf. Abbaalleen ilma kiyya jee wanni dura du'uuf tanaaf. Kaan ammoo akkasan hin danda'u warri islaaminaan beeyin. Kanaafuu gabaabseetuma wanni isin juu akkana guddisuun naaf isiniifis dawaa biyya tanaa jijjiirama biyya tanaa akka biitu rabbi waliin lolle godhuu biyya tanaa ganduma kanaa'uu faarsuu ganda namni rahmata qabu keessa jiru godhuu ganda keessatti amantiin islaamaa kabajamtu godhuu ganda keessatti haadha abbaan kabajamaniin beekamuu ganda keessatti haati manaa abbaa manaa kabaju godhuu ganda abbaan manaa haadha mana isaa kabaju haati manaa akka gaarii isa kabaju kan ijoolleen tun illee laallattee isaanirraa barattu akkanaa godhuu waan akkanaa kana agarsiisa diin islaamaa jechuun akka waliyaa doodon godha malee akka tana gammadan nama godha malee waan kana ijoolleen tun hadiisa tolchitee himuu siidhaatti hin laalinaa'u asuma sii jiraattee waan akkanaa ijaan gartee maayikii tana qabattee asumarraa dubbachuu beekuun odoo gaafa ijoollee tanaa akkuma asumarraa ijoolleen akka dubbanne amanuti arraas hin jirru bar amanuti imma ummatuma wayyaa tokko qoraatis seene manummaan kunuun baan akka ijoollee tanaatti imma silaa gaafa san maayikii tana qabachuu nu beeksisanii arra silaa sadarkaa tanarra hin jirruun siin jee arra ijoollee tana gaafa umrii ta'e tana geessetti ilmiidhaa fi barnoota kaatiinis akka jijjiirama lafa tanarra fiddu godhu jechuu dhiira namaati jechuun nama hormaata faayidaa qabu asirra dhiisee deemu ijoollee faayidaa qabdu biyya tanaa dhiisee deemu kanaafuu tattaaffii teessan gaariidha jijjiirama kan akkuma warratti of rabbi sinaa godhu jechaa yeroo inni dhumti gutaanuu gaa wajjuma jirraa hanganumaan fayyaadaa jechuu dhufe malee silaa akkanatti sumaan guuttadha odoo dhufuu baadheeysi gammachuu tana isin wajjin qooddachuudhaafiin arran tana kan muhaadaraan bakka sadi jirti ammallee ogguna sirraa bee takkaan naa hafe saniis akkasumatti gaa baallama owwaadhaan ni qaba silaa gaa'inuu warri kun gaa akka fedhellee ta'u bakki tuni asiin dura dhageetiin achiin taayeetiin dhufe malee warra baatii takka faa dura nu dhaammate bakki nama ganaa dhaquu taa'u tuni kanaaf gaa dhiifama jechaa wanni isin juu haati mana abbaan manaa akka kana jijjiirama ijoollee tana nuu jabeeysaa yoo haati jabduu taate ijoolleen tun gaarii taati yoo haati abbaa manaa rikkifte immoo ijoolleen tun biqila faayidaan taatu ta'a baarsaa wal jidduu dhabamsiisan taati ijoollee kan qabne taati tanaaf gaa jijjiirama fiddanii jirtanii isin anaatu gaa bakka hunda dhaqu isin beekaa gandu kun namni hangi jirtan kun bareedumaa jira nama gaarii jira nama diin kana hadooduu jira nama islaaminaa duubaa waachiin kaannee jira jajjabaadhaan isin jaa tattaaffiin tun itti hafuutuun jaa abbootiin haawwan barana kaasirraa waajee tokkollee hin jiru gaafii takna qofa gaafadheetiin isinirraa dhaaba haawwan baranaas dhaabbatee waa hime hin jiru tokkolleen hin jiranii haawwan hin jiranii haawwan waa himan hin jiranii janganda kana ammoo guyyaa boru haawwan harkutee isan gaa haawwan guyyaa boru haawwan isin afeerra jira kalee isinitti meillee hin beeynu maadda haraashii ka magaalaa haramaa qabna ka magaalaa haramaatti kan ka ganda kanaalleen dhaqee fuuldura qooda irraa fudhatu asii immoo qara'u jirtanii jennee isin daganne nuti Sheekh Ismaa'il faayidaa warra qara'utti hin jirtanii isin ijoolleen gizee qaraatu hangandi qara'uma jiraafiin ta'a haya abba Maammadoo ka bakka tana dhaabbatee mu tokkolleen hin jiru bakka haawwanii san ka jiru hin jiru hin jirtanii bakka tana hanga odumaan isin faarsuu dubbiin akka malee taate gaa laalamma takitti waada galtatanii isin jiru bakka qaraatanitti illee qaraa galgala bakka tana koottaa tajaajila maddi galoo doon ta'in warraas dhaabbatee kama ijoollee teenyaa tanatti ifillee waa himee tan namni himee fudhatee akka sossoo ta'uu gaarii malee akka inni sirriidhaa migaa ijoolluma qofa bilcheessinaa ijoolleen tun abbaan kiyyaas dhaamsa jira nu dhaamee jireechuu haa bartuu gaabbolee sookee hiriirabbumaa jira akkasan ta'uuf ammoo baatii shanitti isin goona bar baatii shanitti isin goona amma akkasan ta'uudhaaf mee yoo rabbi siin laaffise boru majlisa koottaa majlisa dhuftanii ilaaltan yeruma baatuma shanitti isin goona akkasirraa gataa soytan amma isin faan sheekan jajjabaa isin keessa jira warri isin keessa jiru kun warra jajjabaa majlisa keessi jajjabaa isin keessa jiraan je kanaaf jijjiirama fiduu dhabuun waa waliin qabu namaa isin dhaga'e amanumaa nusa abbootiin manaa ammoo soomana kana fiqee qaan isin hin jaa abbootiin manaa haati manaalleen anuu maalii fi mucaa kiyya kanaa wajjin waan himnee jechuu ifqeequun tan namni nama qeequrra tan abbaan ifqeequu gaariidha qeeroon fangaa
asittu guyyaa meeqa olii qabamtee nu yaamaa turte isaanis amata rabbi fedhe kitaaba ol kaanii himan jechuudhaan kanaan itti dhaammachuu fedha warreen tajaajila guddaan dhaabbatu kaasii kuni amata rabbi fedhe bakka tan dhaabbatanii fawzii irraa qabi imraan irraa qabi hadiisa himuu ta'an jeetiin abdii godha kana jecha akkasitti ifirra beekaa nam tokko eenyuun nurraa ajajanillee yoo qopheeffatan laal amata aboo tokko kanurraa waa himu as baasaa janillee lafaanillee as baafatan hadiroon faa'in lafaanillee abbaafatan dirqama isinirra jiru kuni wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.